dhugumatti gartee adda bannee jirra anis gartee haajaa adda addaatiin na qabe akkasuma san akkuma aadaa teenyaatti oduulee gartee isinii daddabarsaa hin turre garuu torbaan kana keessa oduulee guguddoo addunyaadhaa hedduutu tahaa ture oduu tanaas booddee isiidhaa durarraa gartee maaltu tahee akkasitti bikka kana dhufneerraa isiniifin hima keessaafuu oduu biyya Iiraanii fi Izraa'el jidduudha tartiiba gartee karaan kun deemee guyyaa wiikeendii kanarra akkaataa isaan itti gahan isanirraa isiniifin hima akkasuma san oduu Minisoottaatis waan eeda galgala ta'e akkuma gartee na duuba gartan namtichi kuni gartee Senator John Hoffman jedhamee beekama dhugumatti gartee nama Oromoo tokko jechuun ni danda'ama namtichi kun rakkoo Oromoon amata dheeraa yoo xiqqaattee amata kurnan dabre kana keessa Oromoon keessa kutte hunda keessatti nama deemee as gahe jechuu namtichi kun akkasuma san malisaanis namuma akkasiiti akka John Hoffman hin geessu malee isilleen akkuma isaa kanatti gartee rakkoo teenya akka malee nama dhagayaa nu simachaa nu wajjin booyaa nu wajjin rakkachaa magaalaa lakkuu tana keessatti yeroo dheertuu nama dabarseerraa garuu guyyaa eeda galgala halkan irraa sa'aa lamatti wanni isaanirratti gartee isaan qunname kuni waan akka malee garaa nama nyaatu akka malee ammallee gartee isinis keessa gabbu'eetiin isinii himaa waan ta'e akkasuma sanitti durarratti gartee Senator Hoffmanii fi jaartiinsaa rasaasa lamaan dhoomanii turanii garuu lubbuudhaan jiran akkasuma sanitti Malisaadhaa fi jaarsisiidhaatilleen dhoomanii turanii isaan lameen gartee lubbuudhaan hin hafne jechuu yeroo ammaan tanaa isaan lameenuu jaarsaa fi isiinis nu wajjin jiran wanni gartee eeda ta'e sanii garuu immoo guyyaa kana guutuu mootummaan oduulee adda addaa gartee yeroo adda addaatti yeroo eeggatanii akkasii baasaa turanii namtichi waan kana dalage kan jedhame kan gartee hojii tana hojjete ammallee bakka inni jiru hin beekamne naannoo Brooklyn Parkiitii fi akkasuma san Champlain namni gartee naannoo isaan kun galan jiran akka mana isaanii keessaa gadi hin baane mootummaan ajaja itti dabarsitee jirti yeroo ammaan tanaa namni stay in shelter takka immoo bikkuma jirtu taa'ii waan jedhansanii ta'aa jiran jechuu kana gartee quba qabaadhaa qaceellotti keessa gabbuunee irraa haasofna akkasuma san gama biraatiin ammaasis guyyaa irraan tanaa no kings takka immoo nugusni gartee hin jiru waan jedhaniin karaa gartee hiriira nagayaa guddaatu Ameerikaa keessa magaalaa hunda keessa buqqa'ee jira hiriirri kuni hiriira gartee kan yeroo ammaan tanaa mootummaan Ameerikaadhaa warra heeraan ala as jiran jetteeni gartee illegal immigrant tana walii qabnee biyya tanarraa raafna waan jedhaniin karaa ICT fi eejensii mootummaa adda addaan walitti dhufanii akkasitti gaggeessaa jiran balaaleeffannaa guddaatu itti ka'ee jira jechuudha. Akkuma gartee amma dura oduu keessatti isinii hime dura dursoo balaaleeffannaan guddaan kan isaan kanatti ka'e Minisoottatti keessaafuu magaalaa Minneapolisitti isaanii ka'e akkasitti warra ICT fi eejensii ATF warra jaaniin fi eejensiilee gartee kan jara kana gargaaruudhaaf dhufanii magaalaa keessa deddeemaa turan namni hiriira hamaa itti baheeti isaan kana qaanyeessanii magaalaa keessa baafatanii utan kanuma wal qabattee Kaalifoorniyaas hiriira guddaatu akkasitti isaan kanarratti ta'ee jira kanaaf jecha magaalaan Kaalifoorniyaa Los Angeles akkasitti rabshaa adda addaa keessa seentee turte dubagaa kanarraa gartee xiyyeeffannee oduulee tanarraa ni haasofnaa fi tan biraatis oduun biraas ni jirti yeroo guwarkannee itti dhiyaanna hanga sanuu gartee isinis bikka jirtanitti obsaan nu dhageeffadhaa warri gartee shaayii dhuguu barbaadanis shaayii teessan dhiyeeffadhaa warri buna dhugdanis buna dhiyeeffadhaa harka keessaniin garuu taaptaap godhaa walii daddabarsuu keessan hin dhiisinaa anuma dhageeffachaa taaptaap godhaa harka keessaniin akkana na dhageessaniimi hogguu gartee na dhageeffattan mallattoos naa godhaa maaliif akka na dhaga'u jirtan yeroo takka takka sagaleen tuni cufamteeti gartee ani nageumaan haasa'u isin immoo na dhaga'uun jirtan faataati
wanni kun gartee tiktaakii teekinooloojiin isaanii akka olii gad deemtu isinuu ni beeytanii harka keessaniinis mallattoo naa godhaa naas garsiisaa gartee kana dhagayaa jirtan akkasitti isiniif ogguun waa himu na dhagayaa jirtan jeetiin itti fufaa jechuudha. Tole dura dursoo tan Minisoottaatiin eegalla tan gartee Senator John Hoffman fi akkasumas Melissa Hortman tan jaamtu namtittiin tuni Speaker of the House turte. Paarlaamaa Minisoottaadha takka immoo bika gartee mana marii Minisoottaa keessatti isin tuni Speakera turte yeroo dheertuudhaaf akkasumas nama gartee waa'ee faamiliitii fi akkasumas waa'ee gartee jireenya naannoo Brooklyn Park keessattis nama beekamaa waan turteef jecha hedduu warra gartee baqattoota biyyoottan adda addaatirraa dhufanitti dhiyaattee hojjechaa turte. Namtittiin tuni seenaa bal'oo qabdi. Seenaa isiidhaa kan gartee arra guututti illee asitti isinii himee fixuu hin danda'u. Garuu immoo hojiidhaan lafarratti qaamaanis qaceelloon nama wal beeynu. Ana qofa illee otoo hin taane gartee warreen community Minisootaadhaa keessatti gartee aktiif ta'an isii tana qaceellootti beekan. Akkasumas obboleessa keenya John Hoffman qaceellootti gartee nama nuti itti dhiyaannee rakkoo teenya itti himannee akkasumas itti gartee keessaafuu waa'ee uummata Oromoo irratti akka malee nama halkanii fi guyyaa nu cinaa dhaabbatee nu gargaaraa ture. Namticha kana yeroo hedduu kubbaa Oromoo irratti illee gartee namni arguun dhabdan nama gartee bikka san akka Oromootti fedhu aadaa Oromoo uffatee nama wanta alaabaa Oromoodhaa gartee uffatee nama dhufu tokko jechuudha. Garuu gartee wanni ammaan tana isarratti ta'e kuni isaan lameen irra warri ta'e wanni ta'e kuni akka odeessaa jiranitti it's politically motivated jaaniin nama gartee karaa politikaatiin isaan hin feeneetu waan kana akka isaan lubbuun isaanii baddu takka immoo ajandaa isaan hojjechaa turan irratti wal dhibdee qaban irratti isaan lameen kana lubbuu isaanii baasuudhaaf itti tattaafate jedhaniiti odeessaa jiran. Wanni tuni gartee waan akka malee jabduudhaati sabloodhaa miti wanni kun. Inumaatu mana isaanii gartee haalaataan itti dhaqan namni kuni nama gartee poolisii fakkaatee huccuu poolisaa uffatee akkasitti makiinaa poolisaa fakkaattuun mana isaanii dhaqan. Hogguudhaan gaa isaan kun gartee poolisaa isaaniiti hulaa irraa banan jechuudha. Hogguu hulaa irraa banan namtichi gartee akkasitti gaafii lamaa sadii qofa gaafateetuma ol seenee rasaasa itti banee dura dursoo John Hoffman rasaasa lamaan dha'ee achi booda jaartii isaatis rasaasa lamaan dha'e. Garuu isaan lameen kuni ni madaawan malee hin duune. Fuudhanii gaa helikopteriin mana hakimaa geessanii achitti sarjarii godhanii akka gartee lubbuun isaanii san eeyolamtee fi ammaan tana karaa gartee riikaverii irra jiranii jedhaniiti odeessaa jiran. Kuni oduu gaariidha gama kanaan. Tanaatani jidduu odoo gartee inni namtichi kuni karaa mana Melissaadhaatti gartee deemu jiruuti poolisaan walitti dhufe. Amma gaa poolisaan hogguu walitti dhufe poolisaa fi namtichi jara kana ijjeesuudhaaf gartee tattaafate kuni rasaasa walitti dhawanii turan. Rasaasa walitti dhawaniiti inni kuni bikka sanirraa gartee miilaan baafatee deemee bikka gartee lamadaa bikka mana Melissaa kana dhaqee akkasitti Melissaa tanaa fi jaarsa siidhaa mana keessa dhawee ajjeesee jechuudha. Hoggaa gartee isaan kana ajjeese namtichi kuni makiinaa silaa bikka saniin dhaqee achuma dhiiseeti miilaan baafate. Hogguu baafatu kana waan gartee dookumentii makiinaa isaa keessa dhiisee jira. Takka immoo manifestoo jedhaniin akkaataa gartee inni waan kana itti hojjechuu barbaaduu fi rakkina gartee jarana kanarraa qabu. Ammaasis wanni tuni gartee poolitikaadhaan akka walitti hidhamtee jirtu. Kana hunda gartee waan inni irra barreeffatee tu makiinaa keessa mul'atee jira jedhaniiti odeessaa jiran. Guyyaa kana warri gartee FBI fi akkasumas warri Hennepin County Sheriff warreen gartee humnoottii gurguddoo mootummaadhaa tan nagayaa ta federaalaatii fi ta isteetaatis magaalaa Brooklyn Park tana akka malee gartee irratti wal gahaniiti qophii addaa oofaa jiran. Akkuma gartee beeytanitti yeroo ammaan tana TVleen Minisootaadhaa akka jirutti achirraa laayivii dabarsaa jiran. Abdeetii takka waan oduu haaree takka hogguu harkataniin
ol dabarsaa namaaf himaa san qofallee odoon taane namni gartee naannoo san jiran akka nagayaan mana isaanii jiran akka mana isaanii ta'an akka gadi hin baan ammaasis wanni takka tan nama yaadachiisaa jiran takka keessaa guyyaa irraan tanaa taatus boruus taatu gartee nama poolisa fakkaatee mana keessan dhufee hulaa isin dadda'u hulaa irraa hin baninaadha. Bikka jirtanitti gartee akkanuma namarraa hulaan poolisa jettanii hulaa irraa hin baninaadha. Hogguu isin dhufan dura 911 dawwalaati nama kanaatitu nu bira jira namni kun isiniitu ergee jaha gaafadhaadha yaada jaaniin ummatatti himaa jiran. Kana gartee qacollotti hubachuu qabdan. Dubagaa gama kaaniin namtichi kun eenyu kan gartee jara lameen kana lubbuu isaanii baasuu barbaade. Akkasuma sanitti gartee namtichi waan kana hojjete kun eenyu waan jettu gaaffii itti dabarru jechuu. Akkuma na duuba gartanitti gartee namtichi kun nama asirra gartan kana namtichi jara lameen kana gartee ajjeesuudhaaf irra tattaafate kun Booltar jedhama maqaan isaa laastineemiin isaa Booltar jaaniini. Namtichi kun gartee nama dhugumatti mootummaa Minisootaatti Vince Booltar maqaan isaa kan dhugaadhaa kan gartee waraqaa mootummaarra jiru jechuudha. Namtichi kun nama gartee mootummaa Minisootaa keessatti hojii harkatee hojiidhaan hojjechaa jiru jechuun nama gartee akkanumatti deddeemaa ganda keessaatii miti jechuudha. Nama gartee isteeta mootummaa isteeta Minisootaatiif yeroo dheertuu hojjechaa ture. Namtichi kun gavarnarticha Minisootaadhaa Maark Deeytaniin amma dura appointed taheeti hojjechaa ture. Achi booda gavarnartichi ammaan tanaa kun kan gartee Walz kaja'aniin isa kana haareetti appointi godheetiti namtichi kun gartee hojii mootummaa federaalaa mootummaa isteeta Minisootaa keessatti harkatee hojjechaa jira. Gama kaaniin namtichi kun gartee akka doktoraati takkaa'u gartee doktora jaanitti dubbachaa jiranii doktorummaa isaa gartee informeeshinni wal dhabaadha. Saniifuu gartee akka doktoraa haa jennu malee informeeshinni isaa gartee wal dhabaadha. Takka sani. Gama biraatiin ammaasis namtichi kun gartee nama kaampaanii securityidhaa qabu. Kaampaanii securityidhaa guyyaan tan gartee security waa eeydu jechuudha. Security gartee akka gartee qabeenya namaa eeydu takka nama eeydu takka immoo gartee tan biizinasa fa'aa eeydu. Security kaampaanii security akkasiisan qaba. Amma duraas namtichi kun mootummaa Ameerikaatii wajjin karaa gartee biyyootan Arabaa tana keessa nama hojjechaa ture. Saniifuu gartee seenaa qawwee hojii hojjechuutii fi akkasumas seenaa gartee waa'ee poolitikaa irraa fagoodhaa miti. Akkasumas sanitti gartee namtichi kun jara kanaa wajjin qaamaanillee nama wal beekuu jaaniiti odeessaa jiran. Gama kaaniin ammoo inni kun gartee nama ammaan tana waan hiriira nagayaa kan biyya tana keessa deemaa jiru. Kan gartee no kings jaanii maqaa itti baasan kana hiriira kana gartee nama hin deeggarrees jaanii dubbachaa jiran. Garuu dubbiin itti wal dhabaa jirti maaliif yaada adda addaatu dubbatamaa jira. Gama tokkoon gartee jarri ammaan tana arraan gama tokkoon gartee jarri ammaan tana arraan jarri arraan okay na dhageessanii mi dhiifama yeroo takka takka yeroo takka takka warri neetworkii cabsee seenu kunis ni jira. Yoo na dhageessan mallattoo naa godha. Okay, na dhageessan. Okay, tole. Namni tokko tokko neetworkii cabsee seena. Ammaas hogguma ati laayivii jirtu. Cabsanii seenuu tana beekan. Dubagaa namtichi kuni nama isteeta Minisootaati wajjin seenaa hojiidhaa leevila adda addaarra hojjechaa gartee hojjechuu ture jechuudha. Mootummaadhaan qaceellotti nama wal beeku. Saniifuu gartee oduun ammaan tana bahaa jirtu akka malee nama shakkisiifti namaas ni yaachisiifti. Haa taatu malee ajjechaan gartee hojjetame kuni takka immoo ajjechaan isaan warra seneetaraa fi akkasumas ripireezentaatiivii irratti hojjetame kuni warra gartee taargeet ta'anii isaanuma kana qofaan ajjeesa je'ee deemee isaan kanarratti gartee ajjechaa tana tattaafatee godhee ja'aniiti odeessaa jiran. Kana jechuun maal jechuudha? Kana jechuun namni biraa gartee akkanumatti nama hunda ni ajjeefna ja'anii warra deemee miti.
saniifuu gartee isaan qofa irratti warra xiyyeeffatamte jaaniiti odeessaa jiran. Kana namni gartee qacollatti hubachuu qaba. Keessaafuu gartee namni magaalaa lakkoo keessa jiru naannoo Brooklyn Park fi Champlain keessa warri galan waan kana qacollatti hubachuudha qaban. Kana keessa karaa gartee mootummaatiin informationii isaan ummataaf ibsaa jiran gabaabinatti yeroo ammaan tanaa hamma gartee informationa gayaa odoon taane informationa waa xiqqoo maaliif namtichi kuni lubbuudhaan ammaan tana hin qabamne qaamaan hin qabamne ammallee miilaanii gartee dhokachaa jira naannoo gartee Brooklyn Park fi Champlain kana keessa miilaan poolisootaa fi akkasumas humnoonni adda addaa barbaadaa waan jiraniif jecha inni kuni hin qabamne jaaniiti odeessaa jiran. Ammaasis inni kun gartee nama meeshaalee waraanaa ofirraa qabuuf jecha namaanis ittiin dhiyaatinaadha isin dhowuu ni danda'a. Saniifuu gartee yoo gartee informationa qabaattan bilbilaan nutti himaa malee gabbaatanii takkaa'ummoo jala deemtanii isa kanaa wajjin gartee wal afaan hin bu'inaanaa jaaniiti ummatatti himaa jiran. Kana gartee namni keenya keessaafuu karaa Brooklyn Park fi Champlain jidduu namni keenya nama hedduutu gala. Namni keenya lakkoofsaan hedduu waan taaneef jecha naannolee kana keessatti of eeguun hedduu barbaachisa. Yoo danda'an manuma keessa taa'u odoo gartee gabbaatanii afaan poolisaa takkaa'u afaan namicha kanaa hin buune maaliif eda galgalallee isaa fi poolisni yeroo takka hogguu walitti dhufan rasaasa walitti dhadhawaa turan. Garuu immoo poolisni odoo isan qabiin inni duraa baafatee kutee ja'aniiti odeessaa turan jechuudha. Saniifuu gartee wanni tuni akka malee waan jajjabduudha. Ammaasis kana keessa inumaatu karaa FBI fi warreen ATF'tis dhufanii wagaa duraanuu Minnesota keessanii jiranii karaa kana keessa gartee akka malee hojjechaa waan jiraniif jecha guutumatti dura dursoo bikka jirtutti nagee keetiin mana kee keessa taa'utu irra wayyaadha jenneetuma isin yaadachiisuu barbaanna. Taaptaap godhaa harka keessaniin warri na dhageeffachaa jirtan taaptaap godhaa harka keessaniin warri amma dhufaa jirtanis isinuma yaadachiisuudhaaf oduulee gurguddoo tan guyyaarraan tanaa deemaa jirtuu fi akkasumas tan guyyaa kaleedhaa TV dheengadda jidduu tan warra Israa'elii fi Iiraan jidduu irrattis ni haasofna. Akkasumas sanitti eda galgala seneetarticha Minnesotaadhaa John Hoffman kan jedhamuu fi akkasumas representative Melissa Hortman isiidhaatu jarri lameen Melissaadhaa fi jaarsi isiidhaa dhoomanii du'anii jiran. Akkasumas sanitti senator Hoffman isaa fi jaartiin isaatis rasaasa lamaan dhoomanii yeroo ammaan tana mana haakimaa keessa jiranii tana gartee oduu ammaan tana Minnesota keessatti akka malee oowwituuti inumaatu mootummaa Minnesota qofa odoo hin taane guutuu Ameerikaa keessatti oduun guddoon guyyaarran tana olii gad deemaa jirtu takkittii tan akka malee gartee namni hedduun irraa haasawaa jira. Oduun itti aantu tan hiriira guddaa ammaan tana olii gad deemaa jiru. Hiriirri guddaan deemaa jiru kan warra Ameerikaa keessatti waa'ee dura dhaabbannaa ICE takka immoo mootummaan ummata gartee heeraan ala Ameerikaa keessa jiru akka gartee hin raafneef akkuma gartee maappii na duuba gartan kana bikki gartee tuttuqaan maappii kanarra jirtu kun hundinuu magaalota gartee hiriirri kun itti gaggeeffamaa jiru guutuu siidha. Yoo xiqqaatte magaalota Ameerikaa keessatti magaalaa 1,000 ol lakkoofsaan magaalaa 1,000 ol yeroo ammaan tanaa hiriirri kun gaggeeffamaa jira. Keessaafuu gartee magaalaa gurguddoo keessatti hiriirri kun akka malee guddaa. Innaawaa gartee amma magaalaa Minneapolisitti bikka gartee karaa gurguddaa haayiweeyillee cuccufanii namni hiriira irratti godhaa jiru. Akka gartee makiinaalleen olii gad hin deemne namni illeen hin sossoone magaalaa hunda cufanii gama kaaniin mootummaadhaa fi warri gartee organizationii adda addaa namni gurraachinii fi namni gartee takka immoo brown jedhanii isaan namni gartee brown color namni tahee hiriira kanarratti hin hirmaatinaa calja'a mana taadhaa jedhanii uummatatti himaa jiran. Kana keessa gartee namni hedduun guruppiin adda addaa yaada adda addaa dabarsaa jira.
akkasuma san ummanni gurraachi biyya tanaa irra hedduun isaaniitis akka ifii isaaniitiif walitti himaa jiranitti ogguun ummata gurraacha biyya tanaa isin jiru warra gartee asitti dhalatee guddate keessaafuu gartee warriin yeroo dheertuu gartee rakkoo adda addaa keessa dabraa ture nuti ammaan tana ummata gartee heeraan alaas dhufu kana irra hedduun isaanii ummata Laatiin Ameerikaatti akka ummata Meeksikaanii isaanii wajjin hiriira baanee hin dhaabbannuu yaada juu qaban. Saniifuu gartee sooshaal miidiyaa irrattis bikka adda addaa irrattis ummata gartee hiriira kanarratti hin hirmaatinaadha. Ummata kana cinaa hin dhaabbatinaadha jedhaniiti yaada adda addaa walitti dabarsaa jiran. Kana kan godhaniifis gaafa gartee nuti poolisni biyya tanaatii fi akkasumas mootummaan biyya tanaa hedduu nu rakkaa turte. Karaa irra nu ajjeesaa turte. Akkasumas rakkoo adda addaa gartee ganda keessatti illee nurra godhaa turte nuti ifiif mootummaa tana dura dhaabbannee falmachaa turre. Nam tokkollee nu cinaa dhaabbatanii nun gargaarre yaada jirraayi ammaan tana jara kanaa hojii hin dhaabbatinaadha jedhanii wal yaadachiisaa jiran. Akkuma gartee namni tokko tokko yoo yaadattan magaalota gurguddaa Ameerikaa tana keessaafuu gartee kan magaalota akka Texas keessa jirtuu fi magaalota akka Kaalifoorniyaa keessa jirtu akkasuma sanitti gartee Niiyorkitti gurraachaa fi warri gartee Laatiin Ameerikaa kuni yeroo hedduu wal lolan. Wallolli isaanii kun gartee jibbannaa ifii isaaniitti walii qabanii fi akkasumas jibbannaa naannoo irratti dhufanii kana keessa mootummaan walitti dhiifti jarri kun irra hedduun isaanii yeroo hedduu wal ajjeesanis kana keessa ammas gartee waan akka geengii adda addaatis ni qaban. Saniifuu ammaan tana ifatti gartee as bahaniiti wal lolaa jiran. Kana keessa mootummaa tana dura gartee warri dhaabbachuu jiru kuni akka isaafuu gartee warri yeroo ammaan tana mootummaa Doonaald Tiraamp tana akka gartee isiin baqattoota biyya tanaa walitti qabdee hin raafne jedhanii warri dura dhaabbachuu jiru guutumaa guututti uummanni biyya tanaatis hiriira kanarratti akka malee diriiraniiti gabbahaa jiran. Akkuma gartee amma dura gartan keessaafuu Minisootaa keessatti namni adiin hedduutu hiriira kanarratti hirmaachaa jira. Kana qofa odoo hin taane guyyaan arraan tanaa kuni guyyaa gartee birthday Doonaald Tiraamp. Saniifuu guyyaa arraan tanaa kana gartee filatanii hiriira kana gartee yaaman warri organaayizii godhaa jiru jechuudha. Hiriirri kun gartee akka gartee Doonaald Tiraamp yeroo inni ayyaana isaa takkaa'u ayyaana dhaloota isaa kana gartee itti gammadu rabshaan tun gartee isa kana jeequu fi kana hunda gartee walitti qabanii hiriirri kun gaggeeffamaa jira. Hiriirri kun kan gartee guyyaa arraan tana qofa odoo hin taane bikka takka takkatti borullee itti fufaa jedhaniiti odeessaa jiran. Keessaafuu magaalota gurguddoo keessatti kan gartee Doonaald Tiraamp fi mootummaa ammaan tanaa kana balaaleeffannaa guddoo irra qaban. Maaliif namni hedduun akka amanutti gartee biitutuni nama hundaafuu namuma fedheefuu gartee walqixaa jedhaniiti amanan. Warri gartee amma hiriira kana organaayiz godhaa jiru feetu heeraan koottu feetummoo heeraan ala koottu biitituni gartee namayyuufuu walqixaa. Fakkeenyaaf warreen gartee dur biyya tana dhufaa turan namni adiin Yuuroop irraa biyya tana dhufaa turan isaanuu heeraan ala biyya tana dhufanii. Saniifuu biitituni warra gartee fedhu heeraan dhufees heeraan ala dhufeefis walqixaa yaadajuu waan qabaniif jecha hiriira kana akka malee gartee jajjabeessanii gurmeessanii akkasitti oofaa jiran. Kana keessa warreen IC fi akkasumas dhaabbatoonni gurguddaan mootummaan Ameerikaadhaa qabdu nama gartee olii gad deemaatiti keessaa gartee nama waan tana organaayizii godhaa jiru taarget godhaniiti informeeshina isaaniitii fi akkasumas karaa isaan jiran jala deemanii hubachaa jiran jedhaniiti odeessaa jiran. Kanarratti wanni takkataniin isinii himuu barbaadu guyyaa torban dabree kana keessa hiriirri guddaan Kaalifoorniyaatti kan godhame kan Los Angeles irra deddeebiitiin isinii himaa ture. Garuu wanni gartee hiriira sanirraa takka tan adda taate yoon gartee viidiyoo qabaadde takka footoo qabaadde isiniin garsiisa. Footoon isaa asirra kan hin qabu natti fakkaattu garuu immoo wanni gartee hiriira sanirratti ta'e takka tan addaa xayyaarri Izraa'el amma bikki kun gartee Los Angeles bikki gartee quba kiyyatti gartan kuni Kaalifoorniyaa Los Angeles karaa kanarratti gartee xayyaara Izraa'el kan intelligensii guuru jara kana gubbaa gartee yeroo isaan asii hiriira godhan gubbaarra deemaa ture xayyaarri Izraa'el jechuudha.
kuni nama hedduu gartee akka malee yaachisaa jira. Maaliif biyyi tuni Ameerikaadha xayyaarri Israa'el maal asii godhaa maali asii dhufee gubbaarra deemee information guuraa jedhaniiti namni hedduun gartee social media irratti viidiyoodhaa fi akkasumas maappii xayyaaraa gartee karaa inni xayyaarri irra deemu waraabanii kaayan. Maappiin kun gartee maappiin xayyaaraa kun arkachuudhaaf takka immoo xayyaarri gartee samii tanarra deddeemu kun arkachuudhaaf dhugumatti gartee naman dhibu aappii hedduutu jira, aappii adda addaatu jira kan gartee xayyaaruma addunyaa tanarra olii gad deemu kana hunda karaa isaan irra deeman. Xayyaara gartee nagayaa yoo ta'e, xayyaara gartee waraanaa yoo ta'e, xayyaara immoo waan biraallee yoo ta'e nama agarsiisa jechuudha maappiin san. Saniifuu gartee information adda addaatu deemaa jira. Kana keessa warreen gartee akka organize godhanii hiriira bahaa jiran kana akkuma gartee amma dura isin himaa ture warri organize godhe hiriira kana gaggeessaa jiru cinaan isaanii maallaqaatu kafalamaaf. Yoo xiqqaatee maallaqni isaan kanaaf kafalamu toora gartee doolaara 6,500 irraa ilaa hanga doolaara 12,500tu kafalamuuf jira. Guyyaa torban tokkoof jechuudha. Dubagaa kana keessa gartee daldala hedduutu jira. Haa taatu gama tokkoon warra mootummaa tana dura dhaabbatu, gama kaaniin ammoo warra gartee keessa hojjetuutu jira, gama kaaniin ammaas warra gartee paartii deeggaruutu jira. So hiriirri kun gartee miiseejii takka immoo dhaamsa garaagaraa kan adda addaati dabarsaa jira. Kana wanni godhaniifis gartee mootummaan ammaan tana gartee biyya Ameerikaadha tana harkaa qabdu tuni wanni isin lafarratti hojjechaa jirtu waan ummanni Ameerikaadha irra hedduun isaanii hin barbaanne yaadajuu mootummaa tana agarsiisuu barbaadan. Kun immoo waan haaraa miti. Yeroo hedduu hogguu gartee mootummaan takka aangoo irra baatu mootummaan biraa paartiin biraa gartee akkanatti waa organize gootee mootummaa ni jeetii. Ammoo hammaan tanaa gartee kan wal adda ta'u akkanatti gartee biyya guutuu keessatti Ameerikaa guutuu keessatti hiriira bahuun kuni inumaatu gartee yeroo duraatii miti ammoo waan addaati yaaniiti gartee irraa odeessaa jiran. Harka keessaniin taaptaap godhaa gabbaleeyyan keenya. Harka keessaniin taaptaap godhuu hin dhiisinaa, sheer godhaa. Na dhagayaa jirtan. Na dhagayaa jirtan. Hundi keessanuu welcome. Dhiyaadhaa baga dhiyaattan. Okay. Oduutti aantutti dabarra. Dursoo odoon gartee oduu Iraanitiin dabarree wanni na duuba gartan kuni refinery bikka gartee gaaza ittiin xaliileeysan kan Texas keessa jiru. Gaaza itti xaliileeysan kaampaaniin isaa Marathon Gas kan gartee kaampaanii guddaa akka gartee Shell takkaa'u moobilitti beekamaadha. Biyya Ameerikaa keessatti akka malee kaampaanii guddaadha. Kaampaanii Marathon kuni garuu guyyaa irraan tanaa bikki gartee isaan gaaza itti xaliileeysan kuni ibiddan taaneen qabsiifamtee ibidditti qabatee akka malee balbalaa jirti Texas keessatti. Wanni kuni gartee yeroo hedduu bikki keessaafu gartee refinery kuni akka malee eeggama. Ibiddarraa eeggama. Maaliif ibiddaa fi gaazaa wajjin waan hojjetaniif jecha akka malee eeggama. Garuu immoo oduuleen adda addaa gartee akka bahaa jirtutti akka jettutti gaaza gartee ammaan tana har'a qisheessamaa jiru kan gartee gatiinsaa gabbu'aa jirtu kana qaaleessuu fi wanni kun gartee sistemaan dalagamee jaaniiti odeessaa jiran. Oduun tuni gartee hangam takka dhugaa akka taate ani hin beeku. Garuu immoo wanni gartee yaanni adda addaa kan deemaa jiru wanni gaazni kun gartee bikki kun gartee arraan tana ibidditti qabateef lola gartee Middle East wajjin deemaa jiru kana wajjin walitti qabatee isaanis carraa kana itti fayyadamanii gaaza gartee qaaleessuu barbaadanii jedhaniiti odeessaa jiran. Akkuma beektanitti yeroo gartee lolli Middle Eastidhaa ka'u keessaafuu gartee biyyoottan gurguddoo akka Iraanii fi Iraaq akkasumas biyyoottan biraa keessatti gartee yeroo ka'u
gaazni ol ka'a. Gatiin gaazaa kan addunyaadhaa guutuutti ol ka'a. Ni qaalawa. Sababa kanatti gartee ammaan tana warri marataan kunis itti fayyadamanii gaaza isaanii gartee qaaleessuudhaa fi ibidda kana haasanii takka immoo ibidda kuni akka mijjeessanii fi jaaniiti odeessaa jiran. Garuu immoo ibiddi kun gartee ka'uun isaa kunarra gaazni yoo xiqqaate galgaluma kanarraa eegaleetu akka malee qaala'uudhaaf ta'a. Tana gartee quba qaba addaadhaan isiniin jechuu barbaada. Tatti aantu biyya Izraa'elii fi akkasumas Iraan jidduutti waan deemaa jiru. Wanni Izraa'elii fi Iraan jidduutti deemaa jiru lola gartee haaraa miti. Lolli kuni baatii yoo xiqqaate baatii keessaafuu eegataraa duraa wal dha'uun booda baatii jahan kanaaf itti qophaa'aniituma karaa adda addaatiin wal dha'uudhaaf takka immoo gartee lola kana kaasuudhaaf Izraa'el wanni isiin hin godhin takkallee nu hin jirtu. Keessaafuu gartee akka ifiisiitii barbaadutti Izraa'el lola kana kaaftee yoo dandeesse Ameerikaan lola kana gartee kaastee fi akka Ameerikaan lola kana isiidhaaf fixu barbaadan. Gama kaaniin ammoo yoo Ameerikaan lola kana gartee kan hin kaafneef taate ifii isaaniitiif lola kana kaasanii boodarra gartee akka Ameerikaan keessa seentu kaa'u Ameerikaa qofallee otoo hin taane Ameerikaa fi biyyoottan biraatis biyyattii akka gartee akka UK takkaa'u Ingilizii fi Firaansii fi Jarmanis lola kanarratti gartee hirmaatanii isii gargaaran ni barbaadu. Saniifuu gartee dhiibbaa adda addaa irra gaggeessaa jirti. Dubagaa lola kana keessatti wanni Izraa'el hin eegin firraa Izraa'el biyya Iraan tana akka laafatti gartee nuukileera isaaniitti duraa dhoowwinee isii tana gartee hombalchinaa takka immoo lola gartee addaa biyya san keessa gooneeti uummanni isaanii mootummaa tana akka hombalchan barbaadu. Wanni lola kana gartee bikka adda addaatti yeroo adda addaa irra godhaniifis akka uummanni ifii isaaniitiif jibbanii ka'anii mootummaa isiidhaa tana garagalchan waan fedhaniif jecha. Kana qofa odoo hin taane karaa sagaleen ni dhageeffamami. Okay, kana qofa sagaleen tiyya ni dhageeffamti na fakkaata. Tole hayyee. Okay, sagaleen ni dhageeffamti. Dubagaa kana keessa wanni takka gartee tan yeroo ammaan tanaa miidiyaalee gurguddaan adda addaa irraa haasawaan jirre waa lama. Takka Izraa'el Iraan tana gartee karaa barbaaddeen dhoowuu kana yoo xiqqaate toora gartee amataa olii itti qophaa'aa jirti. Karaa kana akkaataan isaan itti qophaa'aa jiran karaa warra gartee riphee loltoota takkaa immoo warra intelligensii irraa warra dhoo'issaadhaa gartee Iraan keessa naqanii diroonii wajjin amata guutuu gartee riphisanii ta'aa jiran. Jarreen kuni warra gartee akka maleetti biyya Ameerikaatii fi biyya gartee Izraa'el tanaa wajjin tireen godhanii karaa Iraaqiin Iraan keessa warra seene. Jarri kuni hujii isaanii ta isaan hojjetan akkuma gartee viidiyooleen adda addaa takkaa immoo footoon adda addaa isin garsiisaa turte isaanii gartee bikka jeneraaltichi kun faan rafu jiru siree isaarra apartaamaa guddoo siree isaarra rafu jiru bikki inni rafu jiru san dhawamee siree isaarratti gartee isa ajjeesan. Kuni gartee waan inumaatu gartee precise waan gartee akka malee gartee itti xiyyeeffatanii hojjetamerraa. Karaa kanaan Izraa'el akka malee gartee dhugaadhaan waan gaarii takka waan gartee ajaa'ibaa takka hojjettee jirti. Kan ammaas yeroo gootu akkuma gartee oduun adda addaa himtutti mootummaa Iraan keessaa Izraa'el warra gartee intelligensiidha warra informationa kennuuf hedduudha qabdi. Kuni gaa haalaatuma yeroo ammaan tana addunyaan itti deemaa jirturraa. Iraan qofaa miti biyyoottan hundaatu gartee mootummaa hunda keessa akkanatti informationa argata. Kuni waanuma jiru. Garuu immoo kan ammaan tanaa kan gartee Iraan kuni inumaatu gartee informationa warra high level warra gartee gurguddaa biyyattii gaggeessurraa informationa gartee gahaa argachaa jiran. Warreen kanaatu gartee akkanatti uummatarraa informationa gartee gahaa argachaa jiran. Wanni gartee jarri kuni warri Izraa'el Iraan irratti hojjechaa jiru kuni
warra isaanii wajjin wal qindeeffatee lafarratti hojjechaa jirutu waan adda addaa irratti dalagaa jira. Karaa dirooniin jechuudha. Gama kaaniin Israa'el Iraan gartee xayyaaraan dheeyxee dhowuu hin dandeessu. Ammoo haalaataan gartee isaan itti fayyadamaa jiran karaa Iraaqii fi karaa Siiriyaatiin deemaniiti akkasitti gartee hogguu Iraanitti dhiyaatan naannoo gartee Iraaqii fi Siiriyaa keessaa akkasitti Iraan dhawaa jiran xayyaaraan. Garuu gartee wanni ajaa'ibaa kana keessaa kan hojjetame Iraaq xayyaara kan lolaa kan Israa'el duruun habbaa lama duraa buuftee jirti. Habbaa sadii tokko reefuun tana gad duraa buusan kalee habba lama duraa darban. Arra inumaatu gartee kan buusan kuni viidiyoodhaan gartee isaa dhawmu hunda gartee waraabaniiti garsiisaa turan. Kana qofallee osoo hin taane xayyaarri kun gartee xayyaara akka malee qaalii kan duraa isaan buusan kuni ammaasis kalee kan dhawan san namtitti xayyaarallee oofu jirtu keessa warra gartee xayyaara oofaa jiru keessaa nama tokko qabanii jiran. Arrallee komaandoon Iraan warra gartee xayyaara sanii qabanii jiran. Viidiyoo hunda gartee garsiisaa jiran. Kuni gartee waan addaati. Warri Israa'elee fi Ameerikaan Iraan akkanatti gartee nu duraa dhoo itti ja'anii hiyyaan. Akkuma amma duraatti gartee akka barbaadanitti deemanii dhawanii galan itti fakkaata. Garuu immoo yeroo ammaan tanaa Iraanis teeknooloojii addaa gartee warreen isii hojii walitti dhiyaatan biyyoottan akka Raashaatii fi biyyoottan akka gartee Chaayinaatirraa teeknooloojii addaa harkachaa jiran. Isaanis teeknooloojii mataa isaaniitillee akka malee tolfachaa jiran. Keessaafuu gartee hogguu Ameerikaa fi Iraan xayyaarota miiliyoonota gartee miiliyoonota dhibba meeqaan jaaramee isaan kanarratti lolaa jiru kana isaan ammoo duroona qarshii 20,000 irraa ilaa hanga gartee 50,000 kanaanii isaan kana ofirraa dhorkaa jiran. Kana keessa yeroo ammaan tanaa inumaatu gartee karaa Israa'el hoggaa gartee warri Iraan misaayila ergan. Misaayiloonni isaanii akka malee gartee bikka barbaachisu. Akkuma gartee na duuba gartanii kana viidiyooleen bikka adda addaati irraa bahaa jira. Viidiyooleen adda addaa kan bahaa jiru kuni dhawwichi gartee isaan misaayila isaanii kan tuqamutti hin jirre jechuudha. Akka malee gartee hoggaa laaltu misaayila gartee isaan amma Israa'el waan Iron Dome jaaniin qaban. Iron Dome kuni waan silaa gartee baatirii oguu misaayil itti dhufe misaayil kana itti ifiifuu misaayil fakkaatee jala deemee misaayil kana dha'ee samiirra dhodhoosa. Warni gartee ammaan tana warri Iraan itti fayyadamaa jiru waan Iron Dome kanallee odoo Iron Dome kun hirribaan kaane bira dabree magaalaa fedhe dhawee jiru jechuudha. Inumaatu gartee guyyaarraan tana eerpoortii guddoo Ben Gurion tajaajilin san warri Iraan kun duraa dhawanii jiran. Kana qofallee odoo hin taane magaalaa guutuu magaalaa isii guutuu keessaa gartee namni akka karaa tokkollee hin sossoone. Ammaasis yoo gartee kan hojiidhaa fi haajaaleen adda addaallee jiraatu taate gartee karaa sheeltaraa takka immoo bikkatti dhokottan seenaatii dhokodhaadhaa jedhanii uummatatti himaa jiran. Eerpoortii guutuutti cufanii jiran. Eerpoortii Israa'el. Kuni gartee wanni ammaasis wanni addaa takka gartee Prime Ministerichi Israa'el ifii isaatiif lola kana kan eegalee jechuudha. Netanyahuun amma ifii isaatiif lola kana eegaleeti ifii isaatiif baqatee Giriis jira. Akka gartee guyyaa kana odeessaa jiranitti. Hoggaa Giriis dhaqee achittuu gartee xayyaara isaatu akka hin sossoone dhorkanii jiran. Maaliif waan gartee karaa kanatti gartee misaayila adda addaa waan deemuuf jecha akka gartee inni mas lola kana afaan hin baane jaaniiti dhorkanii jiran. Ammas xiyyaarri isaa gartee Israa'el irraa ka'ee karaa san akka deemu akkuma nama dura isinii himaa ture warreen gartee aappii adda addaatu jira. Aappiin adda addaa kuni informeeshina gartee xayyaarota eenyu katee taagii qaba. Xayyaarri hundinuu targaa qabaa miti. Xayyaara gartee taagii isaatii fi bikka inni irraa ka'ee bikkatti deemu hunda gartee guututti gartee maappiidhaan lafa kaaya. Saniifuu warri gartee sooshaal miidiyaa irra jiru informeeshina kana hunda gartee guututti baasanii gartee olii gad oofaa jiran. Tanaafi gartee yeroo ammaan tanaa liidaroonni addunyaadhaa gurguddaan kuni sosso'aa hin jiran. Akkuma gartee yaadattanitti
Fakkeenyaaf liidaroonni gartee akka biyyoota Saawudi Arabiyaadhaa, Raashiyaadhaa akkasumas biyyoottan biraatis olii gad deemuu dhaabanii jiran. Kana keessa gartee rakkoo adda addaatu jira. Rakkoolee adda addaatu jirtu gartee amma durallee wanta akka takka irraa dubbadheetiin jira. Lolli kun ammaas gartee akkaataan inni itti ka'uu barbaadu, akkaataa itti deemuu barbaadu kana kan warri lafa jalaan gartee hojjechaa jiranirraa biyyootan akka Saawudi Arabiyaadhaa, Qatar faan akka gartee Iiraan tuni niikulara ijaarrattu hin barbaadan. Saniifuu jarreen kuni mootummaa akka gartee Ameerikaatii fi Israa'el fa'aa wajjin wal tahanii akka Iiraan tuni gartee niikulara kana hin ijaaranne warra lafa jalaan gargaaraa jirurraa. Akkuma gartee yaadattan torbaan 2-3 dura gaafa gartee pirezidantiin Ameerikaadhaa Doonaald Tiraamp biyyootan Arabaa tana sadeenuu dhaqee achi walgahii isaanii hojii godhee as deebi'u kana keessa gartee marii tanaatu ture jaaniitti odeessaa jiran. Mariin tun maali? Marii gartee Ameerikaan akka Iiraan dho'uudhaaf qophii Israa'el Iiraan dho'uudhaaf qophii qabdu. Ammaasis Ameerikaan gartee Israa'el gargaaruudhaaf akka qophii irra jirtu. Yoo gartee akka Iiraan jettetti Iiraan deebitee warra gartee Qataarii fi Saudi Arabiyaa fi akkasumas biyyootan naannoo Arabaa kana keessa jiran kan kaampii waraana Ameerikaadhaa. Kaampii waraanni Ameerikaa keessa jiru. Waraanni Ameerikaadhaa kaampiilee keessa jiru kana keessatti jaartiilee isaaniitii fi ilmaan isaaniitu jira. Achi hojii jiraatan. Kaampiilee naannoo biyya Arabaa tana keessaa Ameerikaan torbaanuma dabre kana keessaa ilmaan isaaniitii fi jaartiilee isaanii hunda gartee warra servis meembarii ta'an warra gartee hojiin isaanii waraana ta'e fi waraana gargaaru isaan achi dhiistee warroota biraa hunda gartee achirraa baaftee jirti. Kuni gartee akka Ameerikaan lola kanarratti gartee hirmaachuu deemtu takka immoo lolli kuni gaggeeffamuuf deemu informeeshina guddaa baasaa turte. Kanarratti gartee Doonaald Tiraamp illee ifatti dubbatee ture. Yeroo gartee warri miidiyaadhaa isa gaafatan ummata gartee warra gartee service member faamilii isaanii akkanatti gartee biyyootan Arabaa kana keessaa baasaa jirtanii maalii fi gaaffiin jettu isa oguu gaafatan waan dhufuu taa'u arkuuf teessanii huma jeen. Kuni gartee akka deebii taate nama yuufuu ifa. Gama biraatiin ammoo Ameerikaan nuti Iiraan akka gartee niikulara kana hin ijaaranne guyyaa 60 isaaniif akka gartee nu hojii gatta'anii marii godhan guyyaa 60 kan hin eebi turre. Guyyaa 60 san keessatti waan takka irratti waliigaluu hin dandeenye yaadachuu Doonaald Tiraamp dubbatee ture. Garuu immoo akka gartee warri keessa beeku ekspertoroonni waa'ee kanarratti gartee odeessaa jiran Ameerikaan durumaanuu waan kanarratti Iiraanii wajjin gatteessee marii godhuu hin barbaaddu. Fakkeenya gartee godhu jirti malee wanni isaan barbaadan guutumaa guututti Iiraan dha'uu barbaadanii. Wanni gartee Iiraan ammaan tana dha'uu barbaadaniif qabxiilee gurguddootu jira. Qabxiilee gurguddoon jirtu. Dura dursoo humnoota Iiraan gargaaran warra gartee Middle East keessa jiran akka gartee warra Hizbollaadhaa, warra Hamaas fa'aa, Siiriyaa fa'aa ammaasis gartee warreen biraatis kan gartee yeroo dheertuudhaaf Iiraan hojii dhaabbatanii gartee biyyatan gargaaraa jiran humna isaanii tana diinee jirraa jetteeti amantii Israa'el. Saniifuu yeroon ammaan tana gartee carraa guddaa qabna. Yeroon nuti gartee Iiraan tana dhooyinee Iiraan tana guutuutti mootummaa siidhaa kombolchinu ammaan tana yaadachuu qaban. Iiraan tana gartee dhawanii waan takka takka duraa balleessanii deemuudhaa miti yaanni isaanii. Yaanni isaanii waan rejiim cheenji jedhaniin waan gartee biyyattii guutuu kombolchanii akkasitti gartee warri biraa aangoo warri gartee isaan ajajuu barbaadan warri isaan kanaaf waa hunda kannuuf gaaza kannuuf akkasumas riisoorsii adda addaa kannuuf akka gartee aangoorra bahan barbaadan. Saniifuu waan kana gartee carraan keenya guddaan ammaan tana kan ammoo itti fufuu qabnaa yaadachuu qabdi jechuu Ameerikaan. Saniif gartee lolli kuni waan guyyaa torbaan tokkootiif torbaan lama keessa dhaabbatuu miti. Kanaaf gartee yeroo ammaan tana addunyaan guutuutti akka jirtutti jechuun ni danda'ama. Addunyaan biyyoottiin addunyaadhaa gartee ani hogguun akkana jiru liidaroota hin baanu.
ummanni biyyootan addunyaa tana keessa jiru irra hedduun siidhaa yeroo ammaan tana Iiraan hojii dhaabbachaa jiran. Akkuma gartee yaadota adda addaa karaa gartee sooshaal miidiyaatii fi bakka adda addaa irratti argaa jirtan inumaatu gartee Iiraan mataa isiitiif if eeggachuu ni dandeessi takka immoo mataa isiitiif ifirraa ittisuu ni qabdii jaaniiti odeessaa jiran. Takka immoo agartee self defense jechuudha. Takka immoo Iiraan kan defend itself jaanii gartee jaaniiti dubbachaa jira. Wanni kana jaaniif maal? Yeroo hedduu hogguu gartee Israa'el lola biyya adda addaa irratti takka immoo naannoo adda addaa irratti lola ooftu nuti gartee ifirraa diina ifirraa ittisu jirraa jetteetu dubbatti. Saniifuu gartee Iiraanis diina gartee ifirraa ittisuudhaaf mirga qabdi jaaniiti namni irra hedduun gartee sooshaal miidiyaa adda addaa irratti barreessaa jiran. Kuni wanni isin garsiisu yeroo ammaan tana yaanni addunyaadhaa irra hedduun gama Iiraan jira jechuudha. Keessaafuu gartee biyyoottan Afrikaatii fi Laatiin Ameerikaa akkasumas biyyoottan Eeshiyaadhaa kun akka jirutti biyya Iiraan tanaa hojii jiran. Biyyoottan Arabaa kuni keessaafuu gartee mootummoonni isaanii irra hedduun ammallee lafa jalaan karuma gartee mootummaa Israa'el kanaa hojii dhaabbatan. Maaliif karaa gartee Iiraan tuni akka isiin nukleera ijaarrattu hin barbaadan. Garuu immoo oduuleen takka takka gartee akka dubbachaa jirtutti akka ja'anitti Iiraan duruuni nukleera ijaarrattee jirti jedhanii odeessaa jiran. Ni qabdiyuu jedhanii odeessaa jiran. Maaliif Proogiraama kanarra gartee yoo xiqqaatte amata 25 dabre kana irraa haasawaa jiran. Yeroo hedduu isaanii gartee itti dhiyaatte jaaniituma dubbatan malee ammoo Iiraan waan kana duruu tolfatteeti bikka adda addaa keeyyattee bikka gartee namni tokkollee nuu hin beekne keeyseeti ifiisiitiin if eeguudhaaf nagayaan jiraachuu jirti jaanii dubbachaa jiran. Garuu gartee wanni kun hangam takka dhugaadhaa waan waliin arguu teenyu takka. Ammoo hammam takka gartee ammaasis akka sodaa hin qabne Iiraan Israa'elii fi Ameerikaadhaaf hojiidhaanuu garsiisuu jirti. Guyyaa irraan tanaa yoo agartan hin beeku mootummaan Yamaniis karaa Israa'el gartee misaa'ila guddaa ajaa'ibaa gartee erguuf teenyaa jaaniiti viidiyoo addaa gadhiisanii jiran. Viidiyoon kun yoo xiqqaate akkuma gartee amma duraatti warri Yaman kun Israa'el tana hoggumee kadhawanii jiran misaa'iliin. Misaa'ila immoo isaan ergaa turan san gartee misaa'ila gurguddaadha. Inumaatu akkamitti Iron Dome kana bira dabree biyya tana dhufe jaaniiti namni hedduun irraa yaaddawaa ture. Keessaafuu Ameerikaan. Tanaafi gartee Ameerikaan nuti isinii wajji waliin lollu waan itti jirtan yoo numa tuquu baattan nagayaan jiraadha jetteeni daftee keessaa baate jechuudha. Israa'el ammoo karaa kana gartee akka malee rakkoo qabdi. Gama kaaniin yaa'ii tana jidduutti waan addaatu deemaa jira. Wanni gartee itti aansee isinii himuu barbaadu. Lola kana keessa waraanni Yaman takka immoo warri Huuziidhaa lola kanaaf qophiirra akka jiran guutuutti gartee ifatti dubbachaa jiran. Lola kana gartee inumaatu nuti waraanaanuu ni dhaynaa jedhaniiti amma durallee dubbatanii jiran. Kanammoo karaa misaa'iliitiin oofaa isaan jiran kana kan Israa'el akka malee sodaachiseerraa. Maaliif yeroo hedduu gartee hogguu lola kanaa kana ooftu nuti isin dhaqqabuu ni dandeenya jettee garsiisuudhaafi bikka barbaaddee dha'uun wal adda. Yeroo hedduu warri Huuziidhaa gartee wanni isaan godhaa turan nuti isin dha'uu ni dandeenyaa waan ja'an san garsiisaa turan. Iiraanis nuti isin dha'uu ni dandeenyaa Israa'eliin jechaa turte yeroo hedduu. Garuu immoo wanni kalee fi dheengadda godhan keessaafuu gartee wanni kalee godhan san akka nu biraatti gartee galgalli dheengadda ta'a wanni immoo kalee godhan inumaatu gartee heedkoortarii waraana Israa'el bikki isaan gartee xayyaarota gurguddaa itti dho'isanii kaayan bikki isaan gartee sammariin itti dho'isanii kaayan akkasumas bikka gartee oofisaroonni waraana Israa'el itti ta'anii gartee waa hubatan takkaa'u istadii godhan bikka gartee akka Ameerikaatti Pentagon jedhamtee tan beekamtu jechuudha. Amma Ameerikaan bikka gartee waraanni Ameerikaadhaa guddaan mataan waraana Ameerikaadhaa gartee oofisni isaan keessa ta'an Pentagon jedhamee beekama. Kan gartee warri Iiraan kalee dhawan san Pentagon biyya Israa'el sana dhawan jechuudha.
fooqii guddoo gartee tan xayyaarota gurguddaa Ameerikaan kannituuf kaayyatan akkasumas sabmariin waraanaa kana gartee itti awwaalan bikki isaan dhawan san ije jechuudha. Onnee biyya Israa'el dhawan jechuudha. Kuni dhaamsa bira dabree bikki biraatis gartee nurraa fagoodhaa miti. Tanaafi gartee pirezidantiin Prime Ministerichi Israa'el baqatee karaa Giriis kute. Yeroo ammaan tanaa inni achi keessa hin jiru. Kana keessa gartee lolli kun ammaasis qabxii taniin reemuun tan isinii qabxii sadiifaatu jiraan isiniin jee. Qabxiin lamadaa yeroo ammaan tanaa mootummaan Israa'el tuni rakkoo hamtuu keessa jirti. Mootummaan Israa'el biitii Israa'el guutuun karaa politikaatiin rakkoo hamtuu keessa jirti. Rakkoon isin keessa jirtu maali yoo hajjatan taate Israa'el karaa politikaatti bikka sadiifaatti adda ciramtee jirti. Inumaatu gartee akka civil war addaatti wal loluu barbaadan. Maaliif warri ammaan tana aangoo harkaa qabu kuni coalitionidha. Coalitionii kuni cinaan isaanii warra gartee guutuu uummata Falastiin kana addunyaa tanarraa lafarraa fixuu barbaadu. Warra gartee ammaan tana aangoo harkaa qabu kana jechuudha. Gama kaaniin yeroo takka eeggaddaa tiktaakiin yeroo takka kanumatti waa ergaa. Gama kaaniin warra gartee paartii Netanyaa'uudhaan namticha Prime Ministeraa kana. Namtichi Prime Ministeraa kuni nama gartee karaa hattummaadhaatiin itti dhaqqabamee karaa gartee korrapshinaa karaa gartee ammaasis legislaationa biyyattiidhaa karaa gartee koortii sistema koortii kana itti jijjiiruudhaan irra dhaqqabamee jiru jechuudha. So karaan adda addaa kuni gartee isa kana karaa mana hidhaadhaa naquudhaaf itti fuulli itti gargalanii jiran. So constitutionals jijjiiree jira. There is a constitutional crisis kan Israel keessa jiru akkasumas legislational crisis and political crisis tu jira. Karaa sadii adda addaatiin akkana wal eeggachaa jiran biitituun jechuudha. Duuba gaa wanni gartee isa kana aangoo tanarratti isa hambisee yoo gartee lolli adda addaa biyya Israa'el tana gartee inni gaggeessu lola adda addaa gartee yoo gaggeesse qofa inni aangoo tanarra taa'uu danda'a. Ammaas aangoo tanarra taa'uu qofa odoo hin taane coalitionii gartee amma isaa hojii jiru warri gartee amma namtichi Ben Gurion fa'aa kajaaniin kan dhiyootane Ingiliz akka Ingiliz hin seenne Ingilizii fi Kanadaa fi biyyoottan Yuurooppiidhaa kuni akka gartee biyyoottan isaanii hin seenne saankshiina isarra kaayan. Saankshiina kana keessa gartee horiillee gartee yoo inni biyyoottan sadeen kana keessa qabaatu taate mootummoonni biyya sanii horii isaatillee ni saaman. Namticha kana gartee Ben Gurion kajaaniin kana akka gartee isaan paartii isaaniitu waan kana hunda gaggeessaa jira. Akka gartee uummanni dhumu jiru akka gartee lolli ammaan tana biyyoottan adda addaatti hojii deemaa jiru kana paartiilee tanaatu gaggeessaa jira. Paartii tana Netanyaa'uun fadhinnaa gartee isaan kana didu hin qabu. Maaliif yoo inni gartee yaada isaanii kana hadidu taate coalitionii kuni kollaapsi ta'a ni diigama. Hogguu ni diigame mootummaan akka jirtu guutuutti kollaapsi taati. Maaliif amma duraa mootummaan Israa'el tuni hogguu 4 hogguu 5 faa duruun kollaapsi taatee turte. Yoo yaadattan taate. Hoggumee gaduru kollaapsi taateeti irra deebi'anii filannoo godhanii haaree uumatti gartee jirri coalitionaa kuni walitti deebi'a. Hogguu walitti deebi'u isaanumaatu gartee aangoo tana tahaa jechuudha. Maaliif maajoritii waan qabaniif jecha warri coalitionii adda addaa walitti dhufee isaanumaatu maajoritii qaba. Silaa gartee paartiin Netanyaa'uudhaa humna akka qabaatu taate Netanyaa'uun akkuma gartee amma dura gartee waan hedduu biyya sanatti hojjechuudhaaf tattaafatetti mootummaa isii tana guutuu diigee inumaatu gartee warra duraan koortii gaggeessu jajii gartee Israa'el kana hunda inni aangoorraa kaasuudhaaf tattaafatee ture. Hin taaneef malee aangoorraa kaasuudhaaf hunda tattaafatee ture. Kana hunda wanni inni godhuuf maal? Aangoo takkittii tana qabatee akka gartee inni mana hidhaa hin seenneef. Kanaa jecha namni gartee miiliyoonaan lakkaa'amus haadhumu irra hin kaayyanne. Kanaa jecha biyyoottan gartee naannoo sanii guutuutti walitti diigee akkasumas biyya Iraan tanas gartee yoo walitti diige inni irra hin kaayyanne. Wanni inni irra kaayyate ifii isaatiif aangoorra nagayaan taa'uu qofa. Aangoorra taa'eef jecha inni nagaya argata. Yoo aangoorraa bu'e guyyaa boruu inni mana hidhaa keessa jira tana beeka. Saniifuu biitii Israa'el tuni
kiraayisisii adda addaa gartee rakkoo jajjabduu adda addaatu isii tan eeggachaa jira. Saniifi lolli kun amma karaa adda addaatiin fuuldura deemaa jira. Lolli haareenni tanaaf uumamuu qaba. Odoo gartee lola warra gartee Hizbollaati hojii lola odoo hin fixanne ammaas deemanii warra Siiriyaati lola banan. Odoo warra Siiriyaati hojii lola hin fixanne ammaas deemanii warra gartee Iraan hojii lola banan. Kanaa'u gartee amma odoo hin finne ammaas deemanii Gaazaa tanas gartee akka duraanitti deebisuudhaaf akka duraanitti gartee diiguudhaaf akka gartee amata dabre dura Gaazaa tana diigaa jiran san akkasitti irra deebi'anii diigaa jiran. Garuu immoo wanni gartee Iraan waan addaa hojjette asirratti maali yoo jettan teknoolojii xayyaara lolaa kan biyya Israa'el kan gartee Ameerikaan kanniteef kana barbaaddee samii keessatti itti dha'uun kuni teknoolojii addaati. Teknoolojii tana warri Israa'el Iraan ni qabdii ja'anii ila ammaan tana quba hin qaban ture. Isaan wanni yaadaa turan nuti raadaaroota gartee biyya Iraan guutuutti duraa diinee jirra. Kana waan diinee jirruuf jecha bikka feene dheeyinee dhowuu ni dandeenya ja'aniiti amananii inumaatu gartee humna addaatiin lola gartee irra banuudhaaf qophii irra turan. Yoo xiqqaate akka dubbatanitti xayyaara 200 oliititu Iraan irra bobba'ee ture. Xayyaarri 200 san bikkuma takka dhahee malee bikka gartee fadhinnaa isaanii dhowuu hin dandeenye. Ammaasis xayyaaronni cinaan gartee odoo isaan karaa Iraan as hin seenin deebi'aa turan. Kana wanni godhaniifis waan gartee akka misaayila hiit seensariitu jira kan xayyaara gartee samii keessatti dhawaniin. Kan gartee amma dura biitii Iraan biitii Pakistaan xayyaarota Hindiidhaa itti dhooyte. Kanneen asirratti isin himaa ture san teknoolojii san biitii Iraanis ni qabdi. Wanni kuni xayyaarota gartee lolaa kana isaa karaa yoo xiqqaate kiiloomeetira 300 ol takkaa'uu gartee maayila 550 ol fagoo jiru halaalatti arka jechuudha. Hogguu halaalatti arke ilaamaa keessa naqa. Hogguu ilaamaa keessa naqe warri xayyaara oofu ni beeka. Saniifuu gartee hiit seensarii kana jalaa bahuudhaaf xayyaara kana gartee manuuvarii adda addaa godhan samii irratti. Yoo laaltan odoo gartee xayyaara dura ibidda kana dura gartee isaan olii gad deemanitti ibiddi kun bikka inni jirutti dhaqee isaan kana xayyaara kana dhawaa jechuudha. Xayyaari gartee guyyaaraan tanaa dhawame san waan akkasii saniin dhawame. Saniifuu xayyaarota kana gartee dhabuus hin feetu warri Israa'el. Maaliif waan gartee akka malee qaalii ta'e jecha yeroo ammaan tana xayyaarota kana gartee karaa san baasanii akkasitti gartee qaanya'uus hin barbaadan. Maaliif ammaan tanaa Israa'el akka malee qaanyoote jirti. Iraan nuti dhawuudhaaf hin eegalle jechaa jirti beeka ammaasis tana quba qabaadha. Iraan nuti dhawuudhaaf hin eegalle amma gartee karaa banu jirra malee amma dura nuti hin dhooyne jechaa jiran. Kana jechuun maal? Waan ganaa nuti gartee as arginuutu irra hamaadha. Saniifuu gartee if eeggadhaadhaa jechaanii jiran. Hoggaa gartee arraan tana isaanii bikka ija gartee eerpoortii guddoo duraa dhawanii ummata gartee bikka gartee akka malee eeggamtu tan jaamtee beekamtu duraa dhawanii hammam takka gartee jara kana yaachisan warri Iraan waan kanaa oliitiif qophaa'anii jiran. Ammaasis kan kana caalu deeggarsa addunyaadhaati qaban. Okay? Kana gartee qacollatti hubachuutu gaariidha. Lolli kun ammaas lola gartee lola xixiqqaa gartee biyyootan Israa'el tuni Hamaas irra goote. Takkaa'u immoo ummata Hizbollaa irra goote. Takkaa'u ummata Siiriyaa irratti goote. Kanaa miti. Iraan yeroo ammaan tana du'aa fi jireenya jidduu jirti. Takkaa isiidhaaf du'a ta'uu qaba. Takkaa immoo ammas Iraan ifatti dubbattee jirti. Wanni takka ta'e isin dubbatte. Yoo gartee Ameerikaan kalola kana seentee gartee nu dhooytu taate. Kaampiileen isaanii tan naannoo biyya Arabaa keessa jirtu hundi siidhaatu ni diigamanii jedhanii jiran. Akka hin jirretti deebisnaa jedhanii jiran. Lafarrattis ni godhan kana beeka. Lafarrattis ilaamaan tana mootummaan Iraan Iraaq keessaas humna jajjabduu qabdi. Saniifuu gartee haalaataan ammaan tana Iraan Israa'el itti qaanyeessite kun addunyaa irratti gartee itti qaanyeessite kun
waan gartee uummanni sooshaal miidiyaa irratti barreessu irraa baruu dandeessan. Hammam takka namni hedduun kare Iraan akka jiru. Hammam takka namni hedduun waan Iraan hojjechaa jirtu. Yoo dhugaa dubbanne biitii Islaamaa tan dhugaan gartee Yahudaa dura dhaabbattee falmaa jirtu biyyuma Iraan qofa. Biyyootan Iraanumaa fi warra Yaman qofa. Biyyootan biraa lafa jalaan Izraa'eel hojii hojjetan. Akkuma gartee amma dura isin himaa ture biyyootan gartee Arabaa tan Suudiidhaa fi Qataarii, Dubaayii akkasumas gartee Tarkii jarri kun hundinuu Izraa'eel hojii hojjetan. Iraan ammoo tana irran kaayyenne isin. Iraan politikaa irran kaayyenne karaa politikaadhaatiin. Wanni isaan gartee irra kaayyatan dhumaatii takka immoo tuqaatii Islaamaati. Haalaataa gartee uummanni keessaafuu Falastiin kun itti jiru akkasumas uummanni Liibiyaa keessatti jiru, uummanni Siiriyaa keessatti jiru, uummanni biyyootan Arabaa tan jedhamtee beekamtu kana hunda keessa laala. Ummiti Iraan lafa jalaan uummata kanaa hunda wajjin hojjechaa turte yeroo dheertuudhaaf. Biyya Liibiyaa keessatti akkasumatti hojjechaa turan. Namni gaa hedduun hin beeku malee isaan biyya Liibiyaa keessattis hojjechaa turan. Ammallee biyyootan kun gartee karaa gargaarsa Iraaniin malee teknooloojiin Iraan qabduu fi teknooloojiin gartee biyyootan Arabaa kun qabu walitti hin dhufan. Biyyootan Arabaa kun ifiifuu gartee Iraan ni sodaatan. Sodaa bira dabraniiti waan gartee Ameerikaadhaa fi Izraa'el jettuun qaceelloo dhagayan. Gargaarsi isaan gartee ammaan tana godhaafii jiran kan Iraan waan Iraan irratti gartee gaggeeffamaa jiru kana jala kabahan ittiin fakkaattu. Ammaasis wanni gartee guddoon tan ammaan tana odeessaa jiran Iraan ila ammaan tana Izraa'el. Iraan airspaceii keessa deemtee gartee karaa daayirektiidhaan dhawutti hin jirtu kana quba qabaadha. Karaan isaan itti dhawaa jiran karaa gartee Iraaq gubbaarra deemuu fi akkasumas Siiriyaa gubbaarra deemuudhaan. Karaa kanaani gartee dhawaa jiran takka immoo dhawuudhaaf itti tattaafachaa jiran. Yeroo gabaabduu keessatti immoo karaa kana hunda gartee warri Iraan ni cufsiisan. Maaliif isaaniif warri Iraaniif Iraaqis fagoodhaa miti lafa Iraaq tanaas gartee akka fedhanitti olii gad irra deemaa jiran. Siiriyaan tunis gartee irraa fagoodhaa miti. Tana immoo quba qabaadha. Wanni gartee ammaan tana deemaa jiru karaa gartee biyyootan Iraanii fi Iraaq gidduu kunis kana fakkaata. Akkasuma sanitti warri gartee boodarra dhuftan wanni reebuun tana eegalleen haasawaa keenya haasawaa gartee qophii guyyaarraan tana Minisootaa keessa taatee jirtu. Sanirraa haasawaa eegallee yoo gartee haasawaa san kan quban qabaanne taate viidiyooleen ani maxxanseetu jira sanis irra deebi'aa laala. Kana keessa gartee wanni guddoon takka tan irraa haasawuu barbaannu dhugumatti gartee tan Senator Haafmanii fi akkasumas Representative Mallisaa takka immoo Speaker Mallisaa tan guyyaarraan tanaa isii fi jaarsisiidhaan lubbuu dhaban akkasumas Senator Haafmanii fi jaartiin isaatis dhawamanii mana haakimaa jiranii isin hundinuu gartee keessaafuu gartee Senator Haafmaniif akka malee nama gartee du'aa'ii godhanii fi dhugatti gartee namtichi kuni nama Oromoodhaati. Dhiiga Oromoo qaba ja'amuu ni dandahama. Namni gartee rakkoo Oromoodhaa. Senator Haafman waan Oromoodhaa tan guyyaa kanaa jee nama si himurraayi tana beeka. Saniifuu gartee tokkichi gartee nuti Minisootaa keessatti qabnu namticha kana nama gartee seenaa Oromoodhaa yeroo dheertuu yoo xiqqaate amata 10 dabre kana keessa gartee rakkoo teenya nu wajjin hiratee nu wajjin booyee gartee hiriira nu wajji bahee akka malee rakkachaa ture tokko garuu immoo shoorarkaan akka gartee arraan tana isaanirratti taate tuni ta'uun isiidha hedduu nama gaddisiifti. Nutillee gartee gama keenyaan hedduu gaddinee jirra. Isa qofallee odoo hin taane isaa fi jaartiin isaatillee gartee akka daddafanii lubbuun isaanii nu eewaltu tana du'aayii ni goonaa fi isinillee du'aayii godhaa fi mee isin hundi keessanuu gartee ilillii gartee mana keessatti illee taatu Senator Haafmaniif daddarbaa fi maaliif gartee nama akka malee gartee jaalatamaadhaati nu biratti. Inni ni jira inni hin duune dhugatti gartee ilillii darbaaf Senator Haafman isaa fi jaartiin isaa gartee hin duune Mallisaa tan
tan gartee representative takka'u speaker of the house isiniin garsiisaa isii tanaa fi jaarsa isiitu du'e malee inni hin duune inni ni jira dhugatti gartee akka malee nama gaddisiisa maaliif seenaan gartee guyyaarraan tanaa hojjetamte tuni Minnesota keessa qofa odoon taane inumaatu gartee Ameerikuma keessattuu amma dura gartee takka state senatarii fi state speakeriin gartee akkanatti mana isaanii keessatti dhawamanii hin beekan. Keessaafuu gartee maatii isaaniitii wajjin takkaa jaartii wajjin takkaa jaarsaa wajjin dhawamanii reebamanii manuma isaanii keessatti gartee hin duune. Wanni gartee guyyaarraan tanaa hojjetame kuni seenaa akka malee seenaa gartee addaati. Rakkoo ajaa'ibaati. Namni gartee dhugaa namni hedduun ammaan tana dhufaa jirtan dhugatti gartee waan kana quban qabdaniin ture quban qabdan beekamaadha. Isin qofaa miti namni Minnesotaatu booddee kana dhadhageeyaa ture. Booddee gartee eega gartee aduun zaalaa kanaa dabarte booda gartee dhadhageeyaa turan. Nuti gartee ganama subii sa'a jaafattiin dhageen ganama subiidha. Wanni tuni gartee halkan za'a lamatti taate. Namtichi gartee waan kana hojjetes gurbaa gartee Vince Boilter jaaniini namticha gartee asin na duuba gartan kana namtichi kuni nama gartee mootummaa Minnesota tana keessa yeroo dheertuu hojjechaa ture. Amma dura namticha gartee Mark Dayton gavarnarticha yeroo dheertuu Minnesota gaggeessaa ture. Mark Daytoniini bikka buuse achi booda irra deebi'ee gartee namtichi gartee amma Walls kajaaniin Tim Walls kan ammaan tana Minnesota gaggeessaa jiru kunillee isa kana fuudheeti bikka buusee jira akka gartee high ranking official ta'ee Minnesota keessatti hojjetu jechuudha. Namtichi kuni gartee nama hojiinsaa gadiitii miti. Nama gartee hojiinsaa ol kaatee jirtu nama gartee beekamaadha Minnesota keessatti. Duuba gaa namtichi kuni akka gartee poolisaa fakkaatee mana isaanii dhaqeeti akkasitti gartee isaan kana lachuutu mana isaanii lachuutti gartee dhaqee isaan kana dhawee jechuudha. Wanni kun gartee akka malee nama yaachisiisa. Inumaatu naannoon gartee itti taate kuni naannoo Brooklyn Park fi Champlain isaan lachuutu isin tunis Brooklyn Park keessa nama galu akkasumatti gartee inni nama Champlain keessa galu bikki lachuutu naannoo uummanni keenya hedduu keessa jiraatu. Yeroo ammaan tanaa namni keenya hedduutu gartee mana keessaa gadi hin bahinaadhaa ja'aniini ajajatti dabarsanii jiran. Saniifuu gartee namni keenya irra hedduun isaanii bikkuma jiranitti gartee ta'anii hamma gartee wanni poolisaa fi akkasumas FBI fi dhaabbatoonni mootummaadhaa hedduun hojii isaanii gaggeessanitti akka gartee jarri kuni akka gartee mana isaanii keessaa gadi hin baane dubbachaa jiran. Kana kan godhaniifis heera gartee state of emergency jettee isteetni Minnesotaadhaa guyyaarraan tanaa declare godhee state of emergency jedhanii gartee hogguu dubbatan dhugumatti gartee akkaataa mootummaan humnasii hunda gartee itti fayyadamtee rakkoo tana furmaata itti gootu jechuudha. Yoo gartee isteetni Minnesotaadhaa waan kana furmaata itti godhuu hin dandeenye karaa gartee federaalaatti gargaarsa gaafatanii akkasitti federaalli kanarratti hirmaatee gargaarsa gartee godhee fi nama kana gartee bakka inni jiru baasanii akkasitti karaa mana seeraatti dhiheessanii jechuudha. Namni tokko immoo akka gartee odeessaa jiranitti maaliif edda galgalaa gartee poolisaa hojii gartee rasaasa waliin babbanaa turanii eega waliin babbanan booda miilaan baafatee hoteeyyaanii odeessaa jiranii duba gaa dhugumatti gartee yeroo ammaan tanaa nuti jara isin tuni gartee jaarsasitti hojii duutee jirti ammoo kan lubbuun jiru gartee Jaan Haafmanii isaaf gartee du'aayii godhaa fi nutis du'aayii goonaa fi gabaabinumatti gartee obboleeyyan keenya za'aa dheertuun asirra jira. Oduun teenya gartee tan arraan tanaa mariin teenya asumarratti nu xumurti. Babal'inaan waan adda addaa gartee ogguu jiraattu oduu qabadhee isiniif hin dhufa. Garuu immoo waan takka taniin isin yaadachiisu keessaafuu obboleeyyan keenya guutumatti gartee karaa YouTube's dhaqaatitti subscribe godhaa. YouTube keenyas dhaqaa subscribe godhaa. Akkasumas gartee peejii kanaas walii daddabarsaa share godhaa hundi keessanuu warreen gartee karaa YouTube'n gartee subscribe hin godhin ilaamaan tanaa linkiin isaa profaayila gama duubaarra jirti achi dhaqaatitti linkii isaa fudhadhaa subscribe godhaa oduulee gurguddoo gartee ni argattanii irratti hojjennee
waan adda addaa gartee isiniif dabarsinaa. Hedduu galatoome. Waa hedduu isinii daddabarsuudhaaf teenya keessaafuu gartee oduu dhararraa fagoodhaa, oduu xaliila asirraa akka argattan abdiin qaba. Akkasuma sanitti waa'ee refuujiitis hin irraanfanne oduun ammaan tana gartee akkuma torbaan dabre isinii himaa ture, torbaan kana waa hedduutu duraan qaaxiroonni jirtii faana jaaniiti odeessaa turanii, garuu immoo qaaxiroon takkallee nu gartee ifa irratti hin baane takkaa'u hojii irratti hin oolle qaaxiroon jiraachuudhaaf teessu yoo jiraatte gartee torbaan dhufu keessa gartee tan appiil koortiidhaa fi akkasumas karaa warra gartee warra koortii siyaatil sanirraayis gartee oduun hogguu jiraattu isiniif qabannee ni dhiyaanna. Tana gartee quba qabaadhaan isiniin jaa. Tan gara biraatiin wanni takkataniin isin yaadachiisuu barbaadu. Obboleeyyan keenya hedduutu nyaadhamaa jira karaa warri gartee hiree Kanadaadhaa itti fayyadamuudhaaf. Hiree Kanadaadhaa tana itti fayyadamuudhaaf dhaabbatoonni takka immoo warri sobaa ejensiin adda addaa isin nyaachaa jiran. Ani informeeshinaan isinii kannu jala deemuu danda'uutu isinirra jira. Akkuma gartee yeroo adda addaa irra deddeebi'ee isinii himu. Waan Kanadaadhaa yoo informeeshina ka barbaadan taate websaayitiin ani isinii kaaye qofa Awustiraaliyaa isaa taatu websaayitiin ani isinii kaaye qofa jala deemaadhaan isin jechaa ture. Linkuma gama duubaarra jira. Bika gartee linkii kaayan san linkii lamaatu jira, tokko kan yuutuubiiti, tokko immoo kan telegiraamaati. Achi gubbaarratti gartee subscribe godhuu ni dandeessan. Namni hedduun hoggaa gartee websaayituma adda addaa dheeyxanii maqaa keessan barreessitanii informeeshina kannitan websaayitiin isaan kan Kanadaati isinitti fakkaata. Akkasii miti dubbiin. Saniifiin Canada.ca waan joo achirra isinii kaayee jira. Hoggaa gartee bikka takka informeeshina ani isinii dabarsu viidiyoo guututti odoon laalle gartee ifii deemtanii waanuma addaa gartee Kanadaa sponsor takka Kanadaa visa Google keessa barreessitanii akkasitti gartee bikka dogoggoraa dheeyxanii informeeshina keessan kannitanii fi nambaraa keessaniin isinii bilbilanii maallaqa isin gaafatan akkasiin maallaqa kafalaa jirtan. Karaa saniin irra hedduun keessan nyaadhamaa jirtan. Warri ejensiin Kanadaadhaa yeroo isinii bilbilanii viizaa si erginaatiti maallaqa nuu kafale siin jaan takkallee nuu hin jirtu. Yeroon isaan bilbila si bilbilanii interview si godhan hin jirtu. Dursoo tartiiba gartee ati viidiyoo keessatti ani kaayesan jala deemtee laaluu qabda. Wanni gartee rakkoon tuni irra hedduu keessanitti dhufaa jirtuuf viidiyooleen ansinii maxxanse kana guututti laalutti hin jirtan. Saniifuu kana ammallee irra deebiitiin isiniima irraa ifee gadhaa. Viidiyoo dura guututti laala waan inni an viidiyoo san keessatti jiru. Achi booda gartee akkasitti tartiiba biraa hordofachuu dandeessan. Karaa saniin nagee baatan. Yookiin ammoo nyaadhamuun waanuma jiraati. Namni hedduutu nyaadhamaa jira. Yoo tara takka nyaadhamtan taraa walidhaa irraa bartan. Waan biraa gartee taniin isinii mutakkallee nu hin jirtu. Ammoo wanta iskiriinshaatii takka gartee waan adda addaa tan dogoggoraa footoo ergitanii wanni tuni sirriidha Jamaal mee adda nuu baase yoo naan jettan isiniifin adda baasa wanni gartee dogoggoraa wanni kun feekiidha jeetiin isinii deebisaa jechuudha. San akkasitti hubadhaa. Tan gartee karaa refuujiidhaa oduulee gartee takka tan dogoggora fakkaatu. Keezii adda addaa tan karaa gartee Ameerikaatiin hojjechaa jiranii information akkanaatu gartee nama gahaa jira ja'anii gartee warri dubbachaa jiru ni jiran. Waan akka isanis arkeetiin jira. Okay? Wanni san soba. Ameerikaan keeziileen Ameerikaadhaa tan hojjetamaa jirtu hin jirtu. Ta hojjetamaa jirtu ta jirtu taniin amma dura isinii himaa ture. Ta keezii faamiliidhaa. Keezii jaarsaa jaartiidhaa. Ammaasis gartee keezii abbaan ilmaaniif godhu. San qofaatu hojjetamaa jira. San malee keeziin karaa refuujiidhaa tan gartee mootummaan Ameerikaadhaa gaggeessaa jirtu takka immoo US raappiin hojjetamaa hin jirtu. San quba qabaadhaa. Hamma gartee keeziin karaa koortiidhaa gaggeeffamtutti hojjetamaa hin jirtu. Tan biraa
keeziin gartee UN dha. UN'n hojjechuu ni dandeessi? Hojjechuu ni dandeessi. UN dhaa fi Ameerikaa walitti hin jirtu. UN'n ummata biraa gartee warra keezii isaan biratti gartee dhiyeeffachaa jiru jala deemtee waa godhuu ni dandeessi. Akkasuma san keeziin gartee warra Awustiraaliyaatis hojjetamuu ni dandeessi. Maaliif keeziin Awustiraaliyaatis keeziin Kanadaatis itti aansuudhaan hojjetamuu ni dandeessi. Banaadha yeroo ammaan tanaa isaan keeziileen isaan hojjechaa irra jiran numa hojjetan. Wanni gartee Ameerikaadhaan walitti hidhamte takkallee nu hin jirtu. Keeziin ammaan tana dhaabbatte ta warra Ameerikaa takka immoo ta US raappii qofa. San gartee quba qabaadha. Hoggaa gartee karaa koortiitiin ajajni haareenni ba'e akkasitti maasis gartee nama bikka buusan nama gartee keezii tana gaggeessu. Fi haalata gartee keezii tana gaggeessan koortiin gartee irra mareettee hoguu gadhiifte oduu san isiniifuu qabaddeetiin dhiyaadda oduu san ni harkattanii jechuudha. Saniifuu gartee waan kana qacellotti naa hubaddaadhaan isiniin jechuu barbaada. Tan biraatiif I think guutumaa guututti gartee waan barbaachisaa waliin geenye jirra. Warri gartee gaaffii adda addaa keessan gaafachaa turtanii fi kana irra deddeebi'ee isinii himaatiin jira. Big Beautiful Bill. Waan gaarii qabtee Big Beautiful Bill. Big Beautiful Bill abdii waan gaarii qabtee Big Beautiful Bill waan ajaa'ibaatu keessa jira. Meegaa warri gartee magaalaa lakkuu keessa jirtanii fi akkasumas Ameerikaa keessa jirtan yooniin gartee asirratti qabaadhee isiniin garsiisa. Na obsaa gutakka. Na obsaa gutakka. Okay. Ammaan tana bikkaan screenshot isaan agarree garuu Big Beautiful Bill waan ajaa'ibaa takka keessaa qaba. Wanni ajaa'ibaa takka ta'e inni keessaa qabu warreen Ameerikaa keessa jirtan yoo ilmoo dhaltan fakkeenyaaf ilmoo Januwaarii takka amata dabre Januwaarii takka 2024 irraa eegaltanii ilaa hanqa Januwaarii takka 2029 keessatti yoo gartee ilmoo dhaltan taate Ameerikaan doolaara 1000 takka isinii kannitee akka ilmoo teessaniif doolaara 1000 takka kannitee akkasitti maasis akkaawuntii ritaayiramentiidha ijoollee teessaniif banuuf deemti. Kuni carraa bareedaadha. Kanarratti maasis maallaqni gartee ati ijoollee tiyyaaf jettee keessu akkaawuntii san keessa karaa taaksiitiinis hin tuqamu. Inumaatu gartee akka ijoolleen ta'e hogguu gartee dhalattee guddattee urmii gartee bareedduu amata 18 hogguu geesse maallaqni guddaan gartee akkaawuntii keessa akka jiraatuuf. Saniif gartee waan kana Donald Trump hojiirra oolchuu jira. Torbaan dabre kana qacellotti irraa haasawaa turanii wanni kun gartee warra asitti ilmoo dhalanii Januwaarii takka 2024 irraa ilaa hanqa Januwaarii takka 2029 ti. Saniifuu gartee carraa bareedaadha. Kana namni gartee itti hirmaachuu danda'a. Big Beautiful Bill keessa waan jiru jechuudha. Qatti aanummaasis gartee warra taaksii hedduu kafale amata dabre keessa. Warra taaksii hedduu kafaleef yoo xiqqaattee doolaara 2,900 irraa ilaa hanqa doolaara 3,500 namaaf kafaluuf deeman. Kuni nama UTV miti. Kun immoo nama gartee taaksii hedduu kafale amata dabre keessa saniif deebisuuf deeman. So waan lameen kana gartee qalbiidhaan quba qabaadhaa. Kan gartee doolaara 3,000 irraa ilaanga doolaara 5,000 duraan karaa doojiin gartee Ameerikaan namaaf kennuudhaaf qophaa'aa jirtu san amma legislation keessa waan deemaa jiruuf jecha toora doolaara 3,000 durarratti nama iyyuu nama gartee amata dabre taaksii guuteef kennuuf deeman. Kun immoo gana amma dura approve hin taane hogguu approve ta'ee oduu irratti gartee qabannee isiniif dhiyaanna. Ka itti aanummaasis kan doolaara 5,000 ti. Sanis gartee amma dura diiteelii gartee akkaataa waan kana itti gaggeessaniitu irratti mari'achaa jiranii doolaara 5,000 gartee namaaf kennuuf ta'anii jechuudha. Kan maallaqa gartee
karaa teerii fi waan adda addaa irraa walitti qabanii kaan ammoo maallaqa karaa gartee wasteful spending takka ammoo haalata gartee Ameerikaan maallaqa qisaasitti godhaa turte karaa doojiin katti walitti qabni haja'an sani karaa saniin maallaqoota san gartee walitti qabaniiti ummataaf hiruuf deeman akka gartee ummanni maallaqa kana karaa gargaarsa godhatee akkasitti ikoonoomii Ameerikaa tana ittiin ol kaasu takka itti fayyadamu jechuudha. Kana keessa gartee waan adda addaatu jira. Gabaabinumatti gartee big beautiful bills waan gaariitu keessa jira. Gama kaaniin gartee wanni hamtuunis ni jirti. Maaliif wanni gartee akka gargaarsa warra adda addaatis gartee kan ni muran takka muruuf deeman jedhanii odeessaa jiran. Kan gargaarsa gartee akka Medicaidii fi akkasumas waan gartee gargaarsa social security dha. Kana irratti gartee waa hedduudhaatu odeeffamaa jira. Garuu immoo hammam takka gartee wanni kun karaa dhugaadhaa akka ta'e wanni irraa beeknu takka illee hin jirtu. Hoggaa gartee biilli san karaa seneetiitiin approve ta'e booda information gahaa ni arganna sanirraa ni haasofnaa isiniin jaa. Akkasii obboleeyyan keenya guutumaa guututti wanta lakke green screen uumaata kan taane green screen hogguu gartee sossoo. Akkasii gaa obboleeyyan keenya qophiin teenya tan arraan tanaa tana fakkaatti qophii biraatiin tan tanarra gartee bareedduutiin walitti deebina hundi keessanuu bika jirtanitti galatoomaan isiniin jaa arraaf nagee jiraadhaa.